Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanitti inni nagaa kudha waaqayyoof haa galatu paartii ittaanii fidii paartii ittaanu fidii jettanii baay'een keessanii har'a isinii fidee hin jira kuno yeroo sanatti naa kutee fiigin ishee bira dhaqe bakka baay'ee na dhukkubee fooxaadhaan qabadhee dhiigni koo baay'ee garmalee dhangala'aa nan dhiyyee nan na'ee kana keessa bakka ofii wallaale sanaa booddee jechuudha achi booddee mana marfee nageessanii. Sayyuu ganaa isheen bilbilte guyyaansa guyyaa arafaadha. Isheen ba'uuf ariifatti. Inni immoo ganama baheera. Silaa guyyaa arafaa isaanii guyyaa ayyaana isaanii mandararra deemaniitu nama dubbisu. Kun bara 2012dha kan na mudate. Guyyaa arafaarra jechuudha bara 2010 ji'a isaan beeku torbaffaa 8ffaa ta'u akkasidha waan kana keessaatidha. Achi booddee yeroon sun yeroo koronaa yeroo hamaa ture. Kan namni harka kun kuchisiisee yeroo hamaa waan ta'eef koronaan jirudha. Achi booddee dhufee fiigaa dhufee mana marfee nageessanii mana marfee san jalqaba nageessanii akka buufata wayiitti nageessanii iddoo sanaatti bakka baay'ee nahanii xiqqoo mana yaalanii qorichatti na goggodhanii na ashaqsiisaniitu bakka biraatti na dabarsanii. Riiferiidhaan bakka biraatti daddafanii yeroo na dabarsanitti iddoo ibsaa guddaa sanatti immoo ID gaafatanii. Ani waggaa 2.3 fixeera. ID dhiigan kennee malee hin farramne waraqaan hojjetamee naan baane. Achi booddee gaafachita ID gaafatanii ID'n koon baane ID isa gaafatanii na ID mucaa isaatiitti agarsiiseen. Anaaf mucaansaa samaa'iif midiriidha. Sobuun baay'ee hamaadha ture. Sobuu dhiisee ta'ee gaarii ture. Achi booddee isaan baay'eetti eekamanii sana booddee nan hojjechiisa jedhee searchii godhaniitu hammam akka fixee isa adabanii sana booddee na yaalanii baay'ee aare animaan balleessaan qabu baay'ee aare bakka baasii guddaa sababa si baay'ee aare. Achi booddee guyyaa sana guutuu akka kanaatti akka sarkachaa oolee dhukkubsachaa oolee akkasitti na yaalanii sana booddee iddoo sanatti na ashaganii iddoo kanatti immoo ashagii sana hiikanii marfee naa kennanii qoricha liqimsiisanii sana booddee na haadhochanii marfee wayiidhaan asii gadi irratti qabsiisan asii gadi akka qubni sun walitti deebi'ee fayyuuf asii gadi marfeedhaan wal qabsiisanii hodhaniitu na ashaganii qorichatti godhanii jechuudha. Sanaa booddee akka kanaatti na ashaganii jeessuudhaan immoo akkas ol qabanii hidhaniitu halkan nan gale. Gizee sana bakka koronaan baay'ee cimaadha wanta ta'eef isaan baay'ee sodaatu cirumaan jaallatanii bakka mana yaalatanii keessa. Akka koo kan miidhamee dhufee meeqa iyyuu baay'eetu jira bakka saraatanyaa Paakistaanii ta'ee hin beeku zeegaasa baay'ee iyya bakka sa'aatii sanatti lubbuunsa darbe bakka maaloo yaa waaqayyo hin boqoteen jedhe keessa goote jechuudha. Duuni koo boqonnaadha yeroo tokko baay'ee mana dhukkubee baay'ee mana cinqamee namatti madhuun qabu garatti dubbadhuun qabu bakka. Baay'ee macinqame waan godhuudhaaf sa'aatii sanatti toondee baay'een jaalladhaan ture. Garuu waaqayyo guyyaa isaa malee lubbuu hin balleessu. Achi halkan sana nan galee halkan sana akkuma isaatti rafee bulee ganama baay'eetu natti ulfaatu bakka akkan hojii hojjechuu qabu natti hime. Ganama kee wajjin jalqabee bakka akkuma kuna dhukkuba kanaan baay'ee natti cimee baay'ee mana dhukkuba. Bakka baay'ee mana dhukkuba bakka foon namaatu namarraa cite bakka baay'ee mana dhukkubee qorichi yeroo qorichi nama obsa namaaf kennu jira qorichi namaa kennan sabriisa jedhan isaan rabootaan jechuudha. Xiqqooshee sabriisa namaaf taasisa jedhan namaaf kennan yeroo hadochaan sunarraa ka'u jechuudha. Baay'ee na dhukkuba ture. Atoma kanan jedhu deebisiif dhimmoottiin jedhaniiru isaan nan geessanii qorichumaan ajajame sana liqimsinaan jedhanii mana marfee koronaan nu qabatanii baay'ee bakka cannaqame. Sana booddee achiiti baay'ee mana dhukkubaan godhanii tokkotti himuudhaan naan himadhee WhatsAppidhaan malee WhatsAppii Wi-Fi hin qabnu akka carraa ta'e mana haadha isaa jira malee Wi-Fi mana keenya hin jiru. Nyaanni mana keenyatti hojjetamu nan qulqulleessa daa'imman eegaa namni cinaan tokko kanuma hojiin koo ture. Achitti booddee hiriyoo tokkottan sagalee godhadhee footoo kaasee ergeenaan bakka baay'ee naanii baay'ee waaqayyoon isin haa kadhachaa turanii achi booddee
nan dadhabee umarratti gaafa dadhabee jedhu jeessuun sun jechuudha. Bakka bishaan godhachaa fa'aa dhufee yeroon qodaa dhiqu yeroon qulqulleessu bishaan bakka na tuttuqe. Bakka baay'ee madaa dhufe. Isa qoruun malu madaa dhufe sana booddee achi bakka nan dadhabee hojii ammas godanya tokkotti madhennaan ani hin beeku eenyummaa isaanii garuu baay'ee na gargaaranii ijoolleen baay'ee na gargaaranii achi imbaasiitti bilbilanii gaafa imbaasiitti bilbilanii imbaasiin bilbileetu fidiittiin jedhee mucaa akkasii balaan akkasirra gahee jiraannaan isaan maal jedhu unsin kunni unsin miine ofii keetiin of miitinaan jedhu namni jaallateetu akkuma fittiin fidatu namni jaallateetu ofiin kutu bakka baay'een natti dhagahama ofii keetiin akkasa gogotinaan jedhu namni ishee matullee xiqqoo ishee homaa miti bakka naan jettee na jajjabeessiti malee bakka inni baay'ee mahammaata bakka baay'ee mahammaadha damoo sammuu ji'a ji'aan naallaatanii bakka baay'ee na rakkisa damoo sanaa laachuu irratti illee baay'ee na rakkisa waayifaayi gahaan qabu baay'ee rakkadha utoo koronaan hin jiru ta'e mana sana jechuun barbaaduun ture kontiraata fixeenaan ba'an ture damoo sajjee sadiirraan qaba har'aan sii gasha boran sii gasha jedha baay'ee na rakkisa ture achi booddee imbaasiitti gaafa bilbilanii imbaasiin isaanitti bilbileetu fidaa jennaan mana marfee na geessisaniitu mana marfee gaafa geessanii bakka inni mana marfee baay'ee iyyanii bakka baay'ee naan ajjeesa koo dhandhashee babbaaqsu jalqabeeraa irraa cituu qaba jedhanii narraa kutanii waan nama gaddisiisu baay'ee waan ulfaatu yaadachuuf illee guyyaa sana giseenarraa yaadadhu natti fakkaatii na dhukkubaa harkoo kun jechuudha. Achi booddee kana ta'ee harkoo kun yeroo sana narraa citee baqa na fuudhee galee baay'ee na dhukkuba. Na fuudhanii galanii walakkoofsi fixa jennaan daqiiqaan kaanii bakka mana marfee keessa na fuudhanii galuu hin jaallatanii mana marfeetu yeroo sana koronaan nama ajjeesa asii fachi namni du'a hospitaala guddaadha bakka koronaan baay'ee nama fixa ture yeroo sana achi booddee fuudhanii galanii ammas baay'ee natti hammaatee naaf fayyuu didee nan dadhabee bakka amma har'aatti yorkee kun badaa naaf hin hojjetu bakka qodaa fana gadhisiise gaafa itti qabachuudha hin dadhabaan dhulgufamaa jechuudha. Achi booddee ammas ijoolleetti madheenaan ammas imbaasiin bilbile isa dhumaa ufnee fuunu poolisootaan ufnee fuunumaan fiddattiin jennaan bakka dhufee akka maraatu godhata sila gaafa oofu makiinaas bakka baadiyyaa isa keessadha ammotti kanaan hojjechaa ture Dubaayii kana Raasikeemaa jedhama bakkisa baadiyyaa waan tokko kan hin jirre jechuudha boo'aa barahaa keessa gaara malee boo'aa gaara malee waan tokko waan ta'e jiru hin jiru achi booddee bakka achi akka damoosa konaan laannillee ofii isheetiin of kutte naan jedhee achi na geesse maal gootuu fi ofii isheetiin of kutte nuti waan ishee goone hin qabnu jedhee bakka isaanitti mifuu dhingalaa yeroo karaan banamu isheen gaggeessa rakkinaan qabu ammasittiin immoo hojii isin hojjettu jedha gaafa na fuudhatee manatti yoo galee immoo akkana hojjechiisu waan hin beekuuf nan dide achi warreen baasii isin didanii bakka damoosa ishee laattaa fi tikkeettiin kuttaa fi biyyatti agaltu jennaan ishee jedhee galee guyyaa sana jechuudha. Achitti booddee ishee galee birrii kun naaf laatu waraqata kun sirreessisiisee naaf laatu baay'ee na rakkise achi booddeen kasasii indaamu hamma kanaa yoo kan miidhamte mana isaatti dhakaasaa qabdannaan hin kasasuun jedheeni imbaasii sana keessatti bakka wanta kana hin jedhamneetu jira bakka wanta namatti hin tolle hedduutu jira bakka yeroo baay'ee gidiraa hedduun dabarsee warra imbaasii keessaallee mana yaala nageessan irra deddeebisaniitu bakka baay'ee na gargaaranii baay'eellee akka yaalamu godhanii garuu baay'ee rakkisaa ture yeroon suni achi booddee imbaasii karaa imbaasii irraanii yeroo tokko tikkeettiin hin cita akka carraa jechuudha. Akka naannaa ji'a sadii imbaasii sana keessa ture turtiin imbaasii keessan ture garuu baay'ee ulfaataa ture baay'ee bakka baay'ee imbaasii keessatti wanti nama mudatu wanta hedduutu jira bakka baay'ee ulfaataa yeroon imbaasii sana keessatti wanti imbaasii sana keessatti argamu wanta namatti hin tolleedha bakka ijoolleen dhukkubsattee daandii gubbaa irratti gatamtee dhuftii bakka wanta ulfaataa ture bakka baay'ee wanta rakkisaa ture dhugaa waaqa kana jedhee kana dubbachuu hin dandeenye wanta badaatu ture garuu waaqayyo kana keessa na dabarsee har'aan nagahee gooftaaf galatu amma garuu jechaan jira.